Wantoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduu idilee saatanaaf qabnu isinitti himaa oduu waliin Anna'imaa Umari. Kaaba Oromiyaa Walloo Aanaa Arxummaa Fursii iddoo addaa Harra Qorii Jaamtutti humnoonni addaa naannoo Amaaraa nama Oromoo lama rasaasaan madeessuu maddeen gabaasani. Lolli guyyaa Haleessaa Aanaa Jiillee Dhummuugaa magaalaa Makkannaatti jalqabee guyyaa har'aa Ebla 15 gara iddoowwan akka Harra Qorii, Luuxee, Qabbanaa'aa fi Raandooyyee jedhamanitti babal'atee jiraachuu maddeen gabaasanii jiru. Bal'ina gabaasaa kanaa Muhammad Fantaallee akka itti dhiyeessa. Kaaba Oromiyaa Walloo Aanaa Jiillee Dhummuugaa magaalaa Makkannaa keessatti halkan kaleessaa jechuun Ebla 14 bara 2021 humni liyyuu haayilii Amaaraa Oromoo Walloo irratti lola baneen manneen jiraattotaa fi qabeenya uummata Oromoo Walloo ibiddaan gubeera. Yeroo qabeenyi uummata Oromoo Walloo gubatu raayyaan ittisa biyyaa callisee ilaaluu malee furmaata wayituu hin garsiifne kan jedhan jiraattonni garuu maqaa naannichaatti tasgabbii buusuu jedhuun achi qubsiifamee akka jiru dubbatan. Odeessaadhaan dhaqqabeen Kaaba Oromiyaa Walloo Aanaa Arxummaa Fursii iddoo addaa Harra Qorii jedhamutti humnoonni addaa naannoo Amaaraa nama Oromoo lama rasaasan madeessuu maddeen gabaasan. Namoota madaa'an lamaan keessaa tokko kan maqaan isaan dhaqqabeen Aliyyii Umar nama jedhamudha. Lolli Aanaa Jiillee Dhummuugaatti halkan idaa magaalaa Makkannaa yookaan Haxaayii keessatti eegale ganama kana kallattiilee maraan godina Oromoo Walloo irratti geggeeffamaa jira. Iddoowwan lolli itti geggeeffamaa jiru keessaa Harra Qorii fi Diimtuu iddoo Biluu jedhamuun beekamtu liyyuu haayiliin Amaaraa konkolaataa 8 lola qindaa'aa Oromoo Walloo irratti geggeessaa jiraachuun Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork odeeffateera. Akkasuma lolli qindaa'aan humnoota naannoo Amaaraan baname lafa akka Luuxee, Qabbanaa'aa yookaan Garboota fi Randooyyee jedhamanitti lolli karaa hundaan Oromoo Walloo irratti geggeeffamaa jiraachuu odeeffannoowwan dhaqqaban ni mirkaneessu. Dabalataanis yeroo ammaa kana immoo humni liyyuu haayilii Amaaraa kallattiilee adda addaan lolaaf qophaa'aa jiraachuu kan eeran maddeen fakkeenyaaf Baatee, Maajatee fi iddoo garagaraan sochiin isaan geggeessaa jiran uummata keenyaaf yaaddoo guddaa ta'uu himan. Duulli humnoonni addaa naannoo Amaaraa Oromoo Walloo irratti banan lubbuu namoota hedduu fi qabeenya baay'ee gaaga'uun jiraattota buqqaatii fi godaansaaf saaxilee jiraachuun gabaasaan sun keenya ni yaadatama. Ammas weerarri wal fakkaatan haaraatti jalqabuunsaa nageenya godinichaatiif yaaddoo guddaa ta'uu maddeen ibsanii jiru. Guyyaa yaadannoo gootota Oromoo Ebla 15 waggaa 41ffaa Haleessa irraa kaasuun uummata Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa jiran biratti bakkaa fi akka jiran keessatti gootota mirga uummata Oromootiif kufan yaadachuun kabajamaa jira. Namoonni siyaasaa, hooggantoonni paartiilee siyaasaa fi fayyadamtoonni miidiyaa hawaasummaa guyyaa yaadannoo gootota Oromoo kana kallattii garaagaraatiin kabajaa jiru. Siraaj Sabaaf waan qindeesse qaba. Guyyaa yaadannoo gootota Oromoo Ebla 15 waggaa 41ffaa guyyaa kaleessaa irraa kaasuun uummata Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa biratti bakkaa fi akkaataa jiran keessatti gootota mirga uummata Oromootiif kufan yaadatuun kabajamaa jira. Goototaa fi wareegamtoota Oromoo Ebla 15 yaadachuuf sababa kan ta'e waggaa 41 dura bara 1980 gootonni Oromoo gammoojjii Somaaliyaa bakka Shinniggaa jedhamutti marfamanii amantiin adda bahaa isin ajjeefnaa jedhamnaan nuti Oromoodha. Oromoon kutaa fi amantiin waliin qooduun amantiin tan dhuunfaatii gargar hin baanuun yoo nu fixuu barbaadan walumatti nu fixaa jechuun daandii tokkummaa saba Oromoo taraaranii wareegama seenaa wareegamuu isaaniiti. Ebli 15 guyyaa gootota Oromoo jedhamee kan moggaafame akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1984 murtii koree giddu galeessaa ABO Dirree Bahaatiin yoo ta'u qabsaa'ota Oromoo qabsoo irratti wareegaman waggaa waggaan guyyaa itti yaadatamanidha. Guyyaa yaadannoo gootota Oromoo uummata Oromoo biratti erga kabajamuu jalqabeen harri waggaa 41 yoo ta'u uummanni Oromoo guyyaa har'aa kana gootota mirga isaaniitiif kufan dungoo qabsiisuun akkasumas miidiyaa hawaasummaa irratti maqaa fi suuraa gootota beekanii maxxansuun yaadataa jiru. Namoonni siyaasaa, hooggantoonni paartiilee siyaasaa fi fayyadamtoonni miidiyaa hawaasummaa guyyaa yaadannoo gootota Oromoo kana kallattii garaagaraatiin kabajaa jiru. Faajiin adda bilisummaa Oromoo fi suuraan goototaa walaloon faayamanii miidiyaa hawaasummaa irratti maxxanuun guyyaa kana adda taasisa. Hidhaa mana keessaarra kan jiran hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa jala bultii guyyaa kanatti dungoo qabsiisanii gootota wareegamaniif yaadannoo qalbii taasisanii jiru.
adda bilisummaa Oromoo ibsa guyyaa yaadannoo gootota Oromoo kana ilaalchisee baasen guyyaan kun guyyaa waadaa keenya haaromsinee mirga keenya deeffachuuf qabsoo itti fufnuudha jedhe. Guyyaan kun kan kabajamu ilmaan Oromoo ulfina saba isaanii fi biyya isaaniif jecham kaleessaa qabee hangarraatti bakka adda addaatti kufan ittiin yaadachuuf akka ta'es adda bilisummaa Oromoo yaadachiisee jira. Shirri mootummaan bilxiginnaa xaxxu hayyoota keenya mana hidhaa jiran nu dagachiisuu hin qabu jaani qeerroon magaalaa Awwadaa irraa OMN fi yaada laatanii. Mootummaan Itoophiyaa hooggantoota siyaasaa Oromoo kanneen akka Johaar Mohaammed, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa, Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fi kanneen biroo mana hidhaatti naqee dhaabbilee siyaasaa Oromoo jajjaboo ABO fi KFO filannoo keessaa baasee filannoo gaggeessuuf qophaa'aa jiraachuun tuffii Oromoof qabu guutumatti kan mul'isudha. Kanaaf guyyaa har'aa Ebla 15 guyyaa kabajaa fi yaadannoo gootota Oromoo kanatti uummanni Oromoo irbuu wareegamtoota Shinniigaa fi gootota kaleessa cufa yaadachaa gootota har'aa mana hidhaa jiran osoo hin dagatin falmatee baafachuuf of qopheessuu irratti akka fuulleffatu qeerroon Harargee Bahaa magaalaa Awwadaa dhaamsa dabarfatanii. Gabaasaan kan Muhammad Fantaallee ture. Baqattoonni Oromoo biyya Yaman magaalaa Sanaa jiraatan rakkoo hammaataa keessummeessaa jiraachuu himani. Dargaggoonni Oromoo lakkoofsaan 10 ta'an waraana biyyattiitiin miidhamuun ibsamee jira. Oduun kun akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Baqattoonni Oromoo biyya Yaman magaalaa Sa'aadaa jiraatan rakkoo hammaataa keessummeessaa jiraachuu himani. Dargaggoota Oromoo lakkoofsaan 10 ta'an magaalaa Radaa Jaamtuu irraa gara magaalaa Sanaa osoo imalaa jiranii waraqaa eenyummaa keessan fidaa jechuun waraanni biyyattii konkolaataa irraa darbachuun miidhaa irraan gahanii jiru. Isaan keessaa dargaggoo maqaan isaa Ziyaad Mohammad Bariisoo jedhamu qaamni isaa miidhamee ilkaan 5 irraa caccabanii jiraachuu hoggaa himatu viidiyoon nuuf ergame irratti suuraa fi sagaleedhaan mul'atee jira. Akka magaalaa Yaman keessatti Radaa magaalaa biyya Yaman jedhamtu keessatti Suufiyaan irraa gara Saadaa galuutti mattaawaqaa qabdanii mattaawaqaa qabaatiin jedhanii dirqiidhaan makiinaa irratti ol baasee nama 10 ol ta'uu kan danda'u booddee biraatti walitti uriinee achi makiinaa irraa mataa keenya gannuu gara galchee makiinaa irraa gannuu daddarbanii akkasitti amma dhufee Dargaggoo Ziyaad Mohammad Bariisoo baadiyyaa naannawaa magaalaa Radaa Jaamtuu kana keessatti waggaa tokkoof ooyiruu namaa keessa dalagaa kan ture yoo ta'u namni inni bira dalagaa ture maallaqa waggaa tokkoo guutuu kan ittiin dalagee ture kennuu fi diduun Suudiin deema jee achirraa ka'uun balaa kanaaf akka saaxilame nama bira jirurraa odeeffannee jirra. Gochi waa hillan isaa mudates kanuma isaa kanaan wal fakkaataa ta'uu kan himu maddi keenya odeessa kana nuun ga'e isaan kaawwan hafan keessaa namoonni lubbuun dabranillee jiraachuu malu. Gochi waa hillan isaa mudates kanuma isaa kanaan wal fakkaataa ta'uu kan himu maddi keenya odeessa kana nuun ga'e isaan kaawwan hafan keessaa namoonni lubbuun dabranillee jiraachuu malu. Yaada ja'us namni odeessa kana nuuf laate ibsee jira. Garuu eessa akka jiran hanga ammaatti adda baafachuu hin dandeenye jira. Walumaa galatti roorroon baqattoota Yaman irra gahaa jiru hammaataa ta'uu maddi keenya kun ibsee jira. Oduu teenya xumuraatiin naannoo Tigraay magaalaa Aduwaatti kibxata ganama loltoonni Eertiraa dhukaasa lammiilee nagaa irratti bananiin lubbuun namaa yoo dabru namoonni 20 ta'an madaa'uun himamee jira. Amnesty International gabaasaa baaseen taateen kun loltoonni Eertiraa ammallee naannoo Tigraay keessa akka jiran agarsiisaa jira. Bal'inni oduu tanaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Naannoo Tigraay magaalaa Aduwaatti kibxata ganama loltoonni Eertiraa dhukaasa lammiilee nagaa irratti bananiin lubbuun namaa dabruu fi 20 kan ta'an madaa'uun himame. Qondaalonni bulchiinsa Tigraay yoo xiqqaate namni tokko lubbuu dhabuu yoo himan jiraattonni ammoo namoonni 8 ajjeefamuu dubbatani. Reuters gama isaatiin gabaasaa kaleessa baaseen namoonni loltoota Eertiraatiin ajjeefaman yoo xiqqaate 9 ta'uu hubachiisee jira. Amnesty International taateen kun loltoonni Eertiraa ammallee naannoo Tigraay keessa akka jiran agarsiisaa jira. Dhaabbanni haakimoota daangaa malee yookaan MSF gama isaatiin Tiwitara gubbatti ergaa maxxanseen guyyaa wiixataa namoonni miidhaman 18 gara hospitaala Kidaana Mihirat dhaquun gargaarsi godhameefii jira. Kanneen keessaa namoonni miidhaa cimaan irra gahe 11 gara hospitaala Aksuumitti ergamuu hime.
Dhaabbanni kun itti dabaluun namoota miidhaman irraa loltoonni namoota irratti dhukaasu odeeffadhee jira jedhe. Kanneen madaa'an keessaa 6 isaanii guddoo waan miidhamaniif hordoffii cimaa keessa akka jiranii fi kanneen keessaa tokko dubartii ta'uu ogeessi fayyaa kun BBC'tti himee jira. Haleellaan kun kan raawwate Adwaa naannoo Mannaariyaa jedhamuun beekamutti ta'uu bulchiinsa yeroo Tigraayitti itti gaafatamaa waajjira nageenyaa Aksumii fi godina Maakilaa obbo Asgidoom Siyyum mirkaneessanii jiru. Torbee dabre keessa waraanni Eertiraa daangaa cehuun Tigraay seenan bahaa jiraachuu mootummaan Itoophiyaa ibsee ture. Haleellaa waraanni Eertiraa Adwaatti raawwate kana mootummaan Itoophiyaas ta'ee kan Eertiraa hanga ammaatti waan jedhe hin qabu. Gama biraatiin ammoo golli nagaa eegumsa mootummoota gamtoomanii haala Tigraay keessa jiru mari'achuuf waamicha Ameerikaatiin guyyaa har'aa walgahii cufataa gaggeessaa ooluu miidiyaaleen addunyaa gabaasanii jiru. Hayyeen kabajamoo daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduun idilee galgala kanaaf qabanneetan hanga ammaatti isinitti himaa ture kana fakkaatti isinitti himuun isinii waliin kan turte Na'imaa Umarii gama ogummaa kaameeraa fi gulaalli suur-sagaatiin.